السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ijoollee Oromoo warra Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiran magaalaa kanatti immoo sagalee isaanii dhageessifataa jiranii daawwan biyya ishee jiramee egaa walumaan haallu. Cabsine jirra ula cabsine dinge jira numar sari jirani bakayanu namne abi down Meera gafadha ijoolleen tun maniidhaa keessatti akkana sagalee itti dhaggeeffachaa jirti. Wanni kun hedduu garaana uumaati. Mootummaa dangaruu tarkaanfii hedduu fudhachaa jira. Biyya kana keessatti yaa Rabbi nu gargaari. Numar sari jirani mana cabsine jirra share nu goda